Yoo yaa harka fuunee ashamaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube, Zakkii Iluu, akkasuma Facebook, TikTok, akkasuma guruppoolee garaagaraa miidiyaalee hawaasaa jirtan hundi keessanuu nagaa keessanii nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin qaqqabu isiniin jecha. Egaa har'a namaan torbaan lamman sadii dura interview godhaa tureen har'a ammoo maal keessa jira akkamitti jirtaa waan jedhamu irratti gaaffiif deebii gabaabduu tokko. Fi akkasumas immoo dhaamsa isaa dhuma Oromoof dhaamsa akkamii qabaa sana qabadhee isinii dhufee obboloowwan kiyya wanni ani isinitti himu viidiyoo kana argitanii bira hin kutina. Walii share godhaa. Keessaa warra biyya garaagaraa jirtanu warra biyya kana keessa jiranuu share nu godhaa. Kabajaan isin gaafanna. Muhammad warri kana dura eenyu warra jettanuuf immoo maqaan isaa Muhammad Zakir jedhama. Kana dura interview dheeraa goonee jirra. Interview sana irratti maal turee akkam turee manadhaa keessa maaliif hidhamtee waggaa 5 manadhaa maaliif turtee sababaan isaa maal turee akkaataan adeemsi mana murtii keessaa akkam turee maal turee sana irratti daqiiqaa 34 sa'a 2 guutuu goonee YouTube Zakkii Iluu irra jira akkasumas Facebook irras free godhamee gadhiifamee jira so sana akka ilaaltanuu barbaanna. Har'a waruu wanti nuti goonu hojii manadhaa kana keessatti hojjetaa ture maal fakkaata maal hojjette manadhaa kana akkamitti dabarsite amma erga baatee immoo maalirra jirtaa isa jedhu isinii gaafachuu dhufee baga nagaan dhuftee Muhammad egaa of ibsuu yoo namni haaroftuu jiraates mee gabaabumatti mee of ibsiiti achi booddee maqaa kan kee akkasuma godina kan keetii fi amma maalirra akka jirtu mee daawwattoota keenyaaf ibsi. Bareedaadha Zaakiroo galatoomii siin jedha akkasuma akkam jirtu akka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo jechuudha karaa social media YouTube karaa Zakir Iluutiin akkasuma karaa TikTok yookaan Facebook irraa jechuudha. Maqaan kiyya jalqaba irratti Muhammad Zakirin jedhama ijoollee Jimmaati. Ijoollee Jimmaa naannoo kan maaliif naannoo kan kellee sirriitti ibsadhu ganda kan kellee jechuudha. Maaliif ati nama maatii kellee dhabee barbaadaa jiru waan ta'eef asumaanuu tarii nu gargaara waan ta'eef sirriidhumatti. Ani dhaloota ganda Bonayyaa Aanaa Xiroo Hafataati godina Jimmaati. Haati kan kee maqaan isaanii maal jedhamu? Haati kiyya maqaan isii Gariibee jedhamti. Obboleessa qabda? Obboleessa qaba Hamzaa jedhama. Hamzaa jedhama. Okay, xiqqaa. Kana wanti gaafadhee fi haadhas abbaas waan ammallee waliin arginii fi kanaaf kana gaafadhee warra sumaan warra beektanu akka commentis keerratti akka nu beeksiftan akkasuma bilbila sinii keenya galatooma. Okay, Muhammad waggaa 5 manadhaa turte ati. Waggaa 5 manadhaa turte keessatti waan baay'ee argeen jira akkati waa'ee Oromoorraa akka inumaayyuu akka artistii kan keenya kabajamaa Caaluu Hundeessaa. Innis gaafa waggaa 5 manadhaa ture Amboo keessatti aartii kana guddifatee ba'e hanga tokko jechuudha. So atis yeroo sana keessatti wanta takka hojjetaa turte ilaaleetiin jira bifa walalootiin bifa waan garaagaraatiin jechuudha. So atis kana keessaa tokko har'agaa interview kana gabaabaa waan hin godhuu fi waan manadhaa keessatti hojjetaa turte irraa waan takka nuuf dubbista achi booda waan irra jirtu nu ibsuu dandeessa. Mee dura hojii kan kee manadhaa keessatti irraa mata duree takka mee nu dubbisime. Waa keenyaaf dubbannee hidhaatti guuramnee irratti dhalannee badii takka malee irraa buqqifamnee badii takka malee irraa buqqifamnee jibbaa diinaaf baanee barahaa fi isaarraa keessatti dhumannee baala mukaa taanee baararra buufamnee baara irra teenyee harka wal qabamnee qilleensi jabaannaan afuura kutannee daqiiqaa muraasaaf obbukkee wal dhabnee daqiiqaa muraasaaf obbukkee wal dhabnee ijoollee saba koo kan lubbuun haftanii har'anaaf geessanii gocha saba keenyaa sana dagattanii maaliif calliftanii beekumsa baattanii maaliif calliftanii beekumsa baattanii beekumsa qabdanii laayifa baatanii seenaa bara darbee hunda gabbaaftanii diina meeshaa qabu sabatti kaaftanii dhiiga Oromootiin sammuu naraaftanii dhiiga Oromootiin sammuu naraaftanii saba koo Oromoo aariidhaan barreessee dhiifama naaf godhaa yoon daba barreessee mana hidhaa ciiseen yaadadhee barreessee mana hidhaa ciisee yaadadhee barreessee. Okay, baay'ee walaloo miira keessa nama galchuudha.
akkuma nu jalqaba irratti jedhee ture waan baay'ee hojjetee jira. Sanas ilaalla ammallee mataa mataarra. Waan boriitu hayyootaan ilaalamee jechoonni hedduun fooyyeffamee gulaalamee waan bor dhaloota lafa kaa'amuu danda'amudha. Dhimma isaarraa akkamii adeemsi mana murtii akkam ture waan baay'ee irraa barreesse. Sana hunda kitaaba tokko guutuu bira dubbisuu hin dandeenyu garuu har'aa mataa lamman sadan takkasinii dubbisna itti fuftaa jechuudha. Mee takkarraa nu dubbisi ammallee. Waa'ee gocha jedha jalqabisa. Gocha nama jecha afurnaaf dhiyaatee viidiyoodhaan miti afaaniin dhiyaatee ijoollummaa kiyyaa mana hidhaa taatee ijoollummaa kiyyaa mana hidhaa taatee hadhuura na qabdee dhukkuba na taatee badiin xiqqaan tokko yaa'ii natti taatee kijibni wal qabdee yakka guddaa taatee abbaa langaa geessee dhugaa itti taatee abbaa langaa geessee dhugaa itti taatee murtiin naaf dhiyaattee dubbii dhugaa taatee akkan irraanfannee seenaa natti taatee afuura na kuttee dubbiin sobaan kaatee bakka guddaa geessee har'a dhugaa taatee bakka guddaa geessee har'a dhugaa taatee. Gaaffiin mana murtii dukkana na taatee dhugaan keessan jiru imimmaan na yaatee qaama koo na gubdee abidda na taatee qaama koo na gubdee abidda na taatee. Kabiraalle. Bifa ajjechaatiin jedha. Bifa ajjechaatiin shakkamee ollaa sobaa ragaa narra bobbaafamee waggaa 4 fayyaa narra murteessifamee daa'ima sabiyyii irraa ukkaanfamee daa'ima sabiyyii irraa ukkaanfamee. Biyya galta jechuun hedduu doorsifamee laangii girishtii irraa poostaan naaf ergamee seera takkaan jirree narratti baafamee seera takkaan jirree narratti baafamee. Rakkoon biyyaa bahee maaliif ukkaanfamee biyya galtaan qofti maaliif odeeffamee biyya galtaa qofti maaliif odeeffamee. Siifaniin dubbisaa dhagahi seenaa koo keessa gadi bu'ii hubadhu rakkoo koo ajjeesee hin baane kabaji mirga koo ajjeesee hin baane kabaji mirga koo. Yaa haadha biddeenaa finfinnee biyya koo baranuma ka'ee gadhiise biyya koo Jarmaniidhaan bahee gaafadhe mirga koo keessatti uffatamee mirgi namummaa koo keessatti uffatamee mirgi namummaa koo. Okay, kan biraa booda irra tokko nu dubbista. Mee amma gaammoonti haala akkamiirra jirta amma? Mee haala akkamiirratti argamtaa? Egaa erga mana hidhaa kanaa baate mee mudannoo maaliitu jira? Haalli atamirra jirtu maal fakkaata? Dhugaa haalli keessa jiru kun hedduu ulfaataadha Zaakiroo beektee. Haalli keessa jiru kun hedduu ulfaataadha. Wanti ilmi namaa argachuu qabu tokko wanti naaf godhame tokko hin jiru waaqa yoonaatti jechuudha. Wanti ilmi namaa barbaachisa wanta ilma namaatiif godhamu ilmi namaa maal barbaada kanatti barbaachisa wanti jedhe tokko wanti naaf godhame tokko hin jiru jechuudha waaqa yoonaatti. Kaambuma keessan jira kaambuma kaambiitti na dabarsuu kaambuma kaambiitti na dabarsuu jechuudha akka haaraatti jechuudha. Waa tokko iddoo ulfaataadha iddoo. Ilmoo keetii wal agartee? Lakki ilmoo kiyyaa waliin agarree gayoona. Okay. Manni sii kenname? Manni naaf hin kennamne. Gargaarsi baqataa tokkoo fi kan nuti dura beeknu achi keessatti nama gargaarsa namaaf godhamus kaambuma keessatti sunoo sii godhameera. Lakki wanti gargaarsi tokko wanti naaf godhame tokko hin jiru waaqa yoonaatti. Siistema keessa seente gaafa duraa jalqaba siistema keessa hin jirtu sin jedhaa turanii amma siistema keessa seente. Siistema keessa illee waa tokko wanti hin seenin jiru waaqa yoonaa siistemummaan ala hin jira gauna. Siistema ala jira. Okay. Mee gaati siistema ala irtaa ilmoo keettiin isa mallee ol arguun hireen ulfaataadha. Kaambuma kaambiitti si jijjiiraa jiranii mee kanaaf egaa Oromoonni biyya kana keessa jiru baay'een interviyuu jalqaba goone sana argee jira baay'een isaa kanaaf har'a wanni ani bakka kanatti si affeereef haalli ati keessa jirtu an akka nama takkaatti sin iyyaafadha wanti ati keessa jirtu na yaachisee jennaani kanini meetarii dhaamsa dhumaa takka immoo dhufee waan takka Oromootti yaa dhaammatu kanaaf haala mijeessine karaa kana dhufte mee ammaati Oromoodha dhaamsa akkamii dhaamta dhaamsa osoo hin taane Oromoo maal akkasi gargaaru barbaadda ammoo maali wanti inni sii godhu Oromoon har'agaa hin dandeenye mirga kiyya dhiibamee akkasi jiraachuu hin dandeenye haalli deemaa jiru kan mana hidhaatti walla deebisuudha godhamaa jiruudha. Jetteetu kan akkani akkuma gaafa jalqabaatti ammallee hawaasa akkatti waa himadha jettee ka dhufte. So
Mee hawaasa kanaan maal jettaaniin? Maal akka si gargaaran barbaaddaati? Maaliif si gargaaru immoo? Gargaarsa barbaadda maaliif? Sababa wantoota akka tokko lama jedhiitii lafa kaa'imee mee waan tokko. Bareedaadha, gaaffii bareedaadha. Ani hawaasa Oromoo fi akkasuma dhaabni Oromoo akka na gargaaran kan hin barbaadeef beekte haalli jireenya kiyyaa humna kiyyaa ol waan ta'eedhaaf akkasuma immoo waa sadi narratti deemsifamuu jira beekte. Tokkoffaa mana hidhaatti ol na deebisuu waan barbaadaniif hojjetamaatii jira. Lammaffaa immoo akkan biyya kana keessa hin jiraannetti illee godhamaatii jira. Sadaffaa immoo maatii kiyyaan wal arguu hin dandeenye jechuudha gayoonaatti jechuudha. Maatii kiyyaan wal arguu hin dandeenye haalli jireenya kiyyaallee akka itti jiraataa jirullee hedduu humna kiyyaa ol waan ta'ee jiruuf seensuma keessaallee waan hin bahee jiruuf kanaaf hawaasni Oromoo xabaqaa naa dhaabanii akka Oromootti akka ilmaan Oromootti jechuudha akka isaan na gargaaran isaan irra barbaada. Okay. Oromoon akkas gargaaru abdii qaba. Namoonni baay'een si yaafataa turanii interview maan kee jalqabaa iyyuu ilaalanii jechuudha. Egaa dhaamsa akkuma isin dhaggeeffattanidha. Xiqqoo waan tokko karaa kaameraa kanatti dubbachuun xiqqoo si muuxannoo barbaada. So waan tokko lama jedhee waan manni kaase kananii anis akkuma naa galetti sababa dhufeef isin ibsa. Jalqaba irratti wanti abukaatoo mucaa kana barbaachisuu fi ulfaata mucaan kun daa'ima ji'a tokko irraa qabame hidhame. Gaafa sana ji'a tokko ilmi kan kee maqaan isaa eenyuuni? Lammii. Lammiin gaafa sana daa'ima ji'a tokko ture. Gaafa inni hidhamu. Mucaan kun waggaa 5 manidhaa turee ba'ee sana booda immoo waggaa 5 ammas deebisanii akkuma fedhetti akka arguu hin dandeenye jedha murteen kan itti darbe. So kanaaf abukaatoon kan inni barbaachisuu fi yoo xiqqaate mucaa kanaanii akkaataa inni itti wal arguu danda'u ji'a 2 keessaa ta'uu waggaa keessaa taatu haala mijeessuu fi tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaanii mucaan kun gaafa manadhaa keessa ture gaafa jarree jalqaba murtee isaa jalqabaa naannoo waggaa 3 fi ji'a 9 murtee jalqabaa gaafa jarretti murteessanu mucaan kun daa'ima gaafa sana waggaa 18 moo akkana daa'ima ture jechuudha. Arras suma isin argitan ragaadha qaamni isaatu. Seeneetu inni abdii murannaadhaan waan takka manadhaa kana keessatti ofumaan balleessa jedhee manadhaa ofirra gube. Ofirra gubee jabaatanii manadhaa kana irratti dhaamsanii deebisanii mana keessatti wannoota gubatee jedhanii utumanni manadhaa keessa jiru maallaqa itti fidanii. Maallaqa itti fidanii yuuroo 6,000 maalitti fidan gaafa sana. Osoo jarri osoo dhumni kanaan jiranu xiqqoo gaafa turan sila namni gaafa maallaqni akkasii namatti dhufu biyya kanatti jabaatameetiyyuu foormiin guutameetiyyuu tarii birrii 10 birrii 50 30 si kaffalaa jedhamee waggaa umurii isaa guutuu kaffaluu danda'a ture fakkeenyaaf. Waan sanas waan hin beeknee fi ji'a tokko booda 14,000 ta'etti dhufe. So manadhaa sana keessatti mucaan kuni dhala isaatii wajjiniin maal isaatii wajjiniin birrii silaatu jetti 100 fi wayimoo akkas hojjetaa ture manadhaa sana keessa taa'eetuyyuu sana kaffalaa ture. Hanga sana jechuudha. Garuu inni qixaaxuma kaffalaa jechuudha waan silaatu itti dhufe ishtiraafee jedhan sana jechuudha. Arrallee birriin kun gidduun immoo dhaabbateera waan ta'eef erga manadhaa kanarraa ba'ee birriin kun ammas deebi'ee itti dabalaa jira. Mucaan kun nama hojjete kanarraa haa kafaluu miti. Hojjetee nama maallaqa kanallee ofirraa kafaluu danda'udha. Nama bor hojjetee akkuma nuti hiriyoonni isaa nuti hundumtuyyuu namoonni as keessa jiru hojjetee of danda'ee namoota biyya keessaa birallee wal ijaarree qindoominaan miidiyaas ta'ee uummata biyya keessaa beela'ee jiru buqqa'ee jiru bira dhaabbataa jirru namni kun nuyifiyyuu nu gargaaruu danda'a jechuudha. Har'a kan mana keessatti akkaataa akka inni hojjenne godhamee siistema keessaa isa baasanii ilmoo isaa akka agarre godhanii. So wanti kun hundumtuyyuu furmaanni nuti namni dhuunfaan takka yookaan namni afaan beeku tokko yookaan waan kana hiikuu danda'u miti. Dhimmichi maali? Sababa kanaatiin akka waan namni kun nama dabaa tokko godhanii jiran jechuudha. Gaafa sana dhaqee mana gubee jedhanii maal jedhanii ijoollummaadha kun. Akka nama kiriminaalii tokkotti ilaalaniitu dhimma isaa ulfeessanii jiranii jechuudha. Amma poolisatu isa torbanitti poolisatu isa kontirool godha. Maalirra jira akkamii jira dirqama bakka poolisiin dhaqee of kontiroolii yookaan ilaalamuu qaba jechuudha jara biratti yeroo yerootti. So kana hundumaayyuu kan waan kana akkaataa mirgi isaa itti kabajamee jiraatu gochuu kan danda'u abukaatoo gahaa tokko qabuudha.
abukaadoo gahaa tokko qabuufidha. Kanaaf egaa abukaatoon kan barbaachiseefiif so kanaaf ilmaan Oromoo biyya kana keessa jirtan wal bira dhaabbannee mucaa kana wal qabnee mucaa kana bira dhaabbannee anaaf naagala Oromoo biyya kana keessaa biyya kanaa keessatti gargaarsi wanti garaagaraa ulfaatee jira. Garuu ammoo mucaa kana osoo nuti ilaallu osoo nuti rakkoo isaa hubannu mucaa kana geessanii mana dhaawal deebisuu jirani. Kaleessuma kana biirootti waamanii turani. Mee maal siin jedhani? Kaleessa bundi samti biirootti na waamanii amma jiraan bundi samti waliin anaa dubbachaa jiru. Osoon daqiiqa lama osoon hin dubbatiniin poolisni dudubbarra poolisni lama dhufanii na qabaniituma deemanii. Eessa akka isaan na geessanis hin gaafanne ture calliseetuma duuka deeme beekte. Amma poolis xaabiyaa na geessaniiti waa lamaaf si barbaannee jedhanii. Maali waa lamaaf wanti isin na barbaaddanii jennaan tokko qaama namaa madeessitee jirtaa lammaffaa immoo miidhaa namarraan geessee jirtan kanaafuu kassafamtee jirtanaan jedhanii beekte. Eenyuun kassasee jedhee gaafannaan namassi kassasee jira akkasuma immoo ishtaaq amaan shaftirraa eewun abbaa langaarraa waraqaan nuu dhufee jira kanaafuu barbaadamtee naan jedhanii waraqaa sanallee fideetiin dhufee jiru beekte kan poolisni ittiin naa dhufe sun ragaadhaaf uummataaf ni dhiyeessa jedheeti fidee ture jiru. Ni dhiyeessinaaf. Jennaan maal an qaama namarraa wanti miidhaa ga'e tokko hin jiru an immoo nama 2017 mana hidhaa keessa ture gochuma sanaa mana hidhaa keessa ture jedhanii beektee poolisaan. Jennaan ati nama mana hidhaa keessa ture nuun jedhanii nama mana hidhaa keessa ture akkasuma immoo waraqaan mana hidhaa sana keessatti fudhadhee bahee sun akka ragaatti na jalaa badee jira akkuma na jalaa badeen immoo uummata beeksiseetiin jira poolisallee beeksiseetiin jira raqama poolisa itti beeksise raqama isaaniillee kunoo ragaa qabatamaa waliin isiniif kennuu danda'a jedheeni waraqaa poolisaa sanatti kenne. Jennaan dawwalanii waan ta'e waliin dubbatanii sana booda achi ganna gadhiisanii kana keessaa amma dhimma kee kana sirreessinutti gadi ba'uu hin dandeessu naan jedhanii beekte. Kaambiiwwan kana keessa jiraachuu dandeessaa hagaan dhimmi kan keessa irratti naan jedhanii hin beekne wallaahi haga yoonaa jechuudha. Sana boodoo jennaan poolisni bakka bundisamtii asuma deebi'iiti waraqaa waan tokko fudhadhuuti irraa deemi jedhee bundisamtii irraa waraqaa tokko fuudheeti bundisamtiin biiroo asfaayisni irraa siif kennamu kana geessinaan jettee amma biiroo asfaayisitti kennamu kana geessee yoo laadhu bor sa'a 7 irratti deebiinaan jedhanii sa'a 7 irratti hin deebi'ee lakki sa'aatii 13 irratti sa'a 7tti har'a cufaadha sa'a 13 irratti deebiinaan jedhani sa'a 13 irratti yoo hin deebi'u lakki har'a hojjetaan jirru sa'aatii 10 jumaa deebiinaan jedhani. Jennaan dhiisee soosiyaalatti deebi'a jechuudha. Soosiyaalii waliin dubbadhee soosiyaalaa yoon dubbadhu soosiyaalii lakki asii haalli ati akka ati biyya keessa hin jiraanne bundisamtiin godhee jiraanaan jette. Akkamitti akkam biyya keessa hin jirre nama akkana waggaa gana mana hidhaa keessa ture nama daa'ima asii qabu nama daa'ima kiyyaan haga yoonaa waliin argini akka hin jiraanne na godhee jennaan an kana wanti hin beeku hin jiru waraqaan imbaasirraa siif dhufee jira gara waldaa baqattootaa baambargiritti siif ergamee jira naan jette beekte. Jennaan ani nama paaspoortiidhaan dhufee miti yookaan immoo daldalaa biyya keessan dhufee miti ani nama lukaan dhufee biyya keessan nama bahararra biyya keessan seenee anaaf imbaasii maaltu wal qunnamsiise jedheeni beekte. Jennaan an kana wanti hin beeku hin jiru achi waraqaan siif dhufee jira naan jette beekte. Kanatti jira. Kana ilmaan Oromoo kana fakkaata wannoonni jiru maaliif siistama keessa waan hin jirree fi jarri silaatu qaawama barbaadataa jiranii mucaan kun yeroon kennameefiitudha badii tokko guyyoo waggoota 5 kana keessatti badii xiqqoo tokko yoo hojjette ol deebitaadhaan haala kanaan bahee jechuudha mucaan kun. So kanaafi mucaa kana bira dhaabbannee waan dandeenyu mucaa kana bira dhaabbannee abukaatoo gahaa tokko qabnuufidha. Mucaan kun waggaa 6 olii fi maatii isaatii waliin agarra. Har'as wal arguu hin dandeenye. Yeroo kana keessatti jaarraa 21 faa kana keessatti karaa sooshaal miidiyaan akkana guddatee namuu quba wal qabu keessatti hin amanamu jechuu dandeessani. Kun waan nuyi rabbi wal beekuudha maatii isaa argachuu hin dandeenya ga'oonaatu jechuudha. Isallee hordofuu dandeessanii karaa sooshaal miidiyaa isaatiin Mahammad Zaakir jedhee jira feesbuukiin isaa. In arganne jechuudha. Baadiyyaa keessa jiraatanii akkamitti akka argatamuu dandeenya ulfaataadha akkaataan isaa jechuudha. Warri illee jarallee beektanuu asumaanuu nu beeksiftanii mucaa kana bira warri biyya kana keessa immoo jirtan speeshaal warri biyya Jarmanii keessa jirtanuu rakkoon akkasii kun isin hin mudatinii loomiin dhibbaa nama tokko bahaadha
nama dhibbaaf immoo maaragaa akkuma jedhan sana mucaa kana wanti xiqqoo waliif finnee abukaatoo gaafa dhaabnuu fi namni muraasnis laatu akka itti yaadamu kan abukaatoo gaafa jedhamu dhimmi mucaa kanaa adda. Abukaatoo nutumti yookaan akka baqataatti yeroo tokko qabannee qarshii 1,000 fi maaliin qabannu 2,000 qabannu kanaa miti dhimmichi baay'eedha waan ta'eef inni dhimmicha isaa ulfeesse keessattuu mucaan kun ragaa tokko ofirraa hin qabu. Nama waggaa 5 hidhamee nu beektanii ana akkasumatti qabeetuma kaameeraa fuula kaa'aa jira nama akka nama tokkotti waggaa 10 duran beeka mucaa kana jechuudha gaafa waggaa 10 meeqa duran beeka gaafa inni sanaa kanaa gadi ture jechuudha. Kanaafi waan waggaa 5 irratti deemaa ture murtee waggaa 5 mana murtii dhaabbachuu akkaataa ragaa itti ba'aa turanii himataa fi himatamaa gidduutti maaltu deemaa ture mucaan kun hidhaasaa kana gaafa fixatee ba'uu ragaa akkamii qaba sana hunda mucaan kun ragaa kana hunda gatee jira. Ragaa kana hunda ofirraa gatee jira mucaan kun. So kanaaf dhimmi isaa ka ulfaatu godhee jira. Ragaa kana hundayyuu immoo ka argachuu danda'u eenyu karaa kamiin karaa abukaatootiin. Abukaatoon gahaan tokko dhaabbatamee fi karaa sanaatiin wal kontaakti godhee mana murtii hojii dubbatee mana hidhaanni keessa ture sana hojii dubbatee kan fuudhee ragaa kana tokkoffaa kan harkatti deebisu lammaffaa ilmoo isaatiin akka wal arguu danda'u ka godhu rabbii wajjin jireenya hidhaa kana keessaa akka nama tokkootti ol ba'ee hidhaa jala amma hidhaa sana wayya tureyyuu akka itti yaadutti amma jechuudha. So har'a guyyaan ayyaana guyyaa irraa kana. Biiroon huntuu cufaa waan ta'eef moonni kun murteessaa waan ta'eefiin akkamittuu kottu dheetumaa waamee jechuudha. Anillee achitti illee dhaquu waan hin dandeenyeef. Kanaafi mucaa kana keessaa baanu mucaan kun umuriin isaa ammallee nama waggaa 20 keessa jirudha. Akka inni gadi bahee ofii isaatis hojjetee of jijjiiree maatii isaa jijjiiree akka Oromoottis immoo waan isarraa eegamu akka baatuufi nuti gahee keenya bahachuu qabna. Gahee keenya immoo wanti nuti bahannuu fi du'aayii qofa osoo hin taane du'aayiin isa akkuma murteessaa akkuma ta'utti ta'e maallaqa xiqqaa tokko waliin buufnee abukaatoo tokko haa qabnuufiin dhaamsa kiyya warri bakka biyya biraa jirtan immoo sheer gochuudhaan mucaa kana amilee itti nu godhaa nu jajjabeessaa warra kaan biraan nu gaha warri as jirtanus immoo warri biyya Jarmanii keessa jirtanus immoo waan kana dhageessaniituma akkana haatanii wal bira hin darbina walii qooda bor hiree isin qaqqabduu hin beektanu. Hiree mucaan kun ookaahu waan guddaa tokko balleessee miti. Ka'umsi irraa kaatee deemii kana godhii fi sana godhii irratti ture. So waloolo isaa keessatti kaa'ee jira. Waloolo isaa keessatti waan sana irraa dubbisne gochaan sun jechuudha. Gochaan kun immoo nuti hundumtuu waan kana godhaa oolla. Garuu rabbiin nu laaffiseetuyyuu akkasitti teenyaa jechuudha. Kanaaf mucaa kana bira qalbiidhuma keessaniin waan dandeessan bira dhaabbadhaa yeroo gabaabaa keessatti mucaa kana osoo inni mana hidhaatti ol hin deebine abukaatoo gahaa tokko haa dhaabnuu fi dhaamsa kiyya namoonni biyya kana keessa jirtan ijoollee jajjaboo jirtanii namoonni hawaasa jajjaba biyya kana keessatti nama gargaaruu irratti takkaa duddubbee deebitanii hin beektanu kanas immoo akka gargaartanu abdii guutuu isinirraa qaba amma walaloo tokko ka'umsatti meemee ka'umsa waan kanaarraa waan nu dubbisiiti sagantaa keenya goolamnaa jechuudha. Wanta irraa kaatee jettee jalqabnisaa ergaa suuqii saabuna irraa kaatee osuman ilaaluu deemtee hawaa baatee walitti dabalamtee gocha afur taatee mana murtii seentee yakkanatti taatee mana murtii seentee yakkanatti taatee dubbiin funaanamtee yakka cimaa taatee lafarraa ol kaatee samaayii ol baatee himannaa abbaa langaaf bowwoon natti kaatee himannaa abbaa langaaf bowwoon natti kaatee. Yaa abbaa alangaa hagam dhugaa laaltee wanjala kijibaaf mataa natti raaftee hidhaa waggaa 5 fayyaa natti laattee hidhaa waggaa 5 fayyaa natti laattee haadha manaa kiyyaa kijiba siif laattee hagam dhugaa taanaan morma natti raaftee mirga kiyya dhiibdee kan sii qofa laaltee mirga kiyya dhiibdee kan sii qofa laaltee. Kan biraa wanti dubbistu waa'ee jiramoo waa'ee ilma kiyyaa irratti dhaamsa isaa achi keessatti isaa barreessanii. Okay, ilma kiyyaa fi achi keessatti ilma keetii fi achi keessatti barreessitee fi turte mee sanallee nu jedhime dubbisi. Lammii osoon sirra jiruu sillee hiyyoomsanii ilmoo abbaan qabne sillee fakkeessanii manaa fi alagaan sirraa na baasanii manaa fi alagaan sirraa na baasanii. Qaama kee yoon argu ejjannaan faana kee hedduun ajaa'ibee moggaasni maqaa kee hedduun ajaa'ibee moggaasni maqaa kee.
Humnaan na qabanii sirraa na baasanii akkan si nagarree dirqama godhanii waragaa abbummaa poostaan naaf erganii seera takkaan jirree narratti baasanii seera takkaan jirree narratti baasanii. Rabbii sinaaf kenne lammii yaa goota koo dhaabbadhee tan boohee lammii yaa ilma koo si dhabeen jiraadhu lammii yaa leenca koo si dhabeen jiraadhu lammii yaa leenca koo. Suuraa kee ilaalee hirriballee dhabee qaamaan si argachuuf sammuun na jeeqamee osoon fayyaa qabuu doktora geeffamee maraataadha jechuun algaa irratti hidhamee maraataadha jechuun algaa irratti hidhamee. Dubbiin dubbatamee waliin marjatamee iyyannaa haadha kee maakamaa galfamee akka gadi hin baane dubbiin funaanamee gocha dhugaan taaniin murtiin naaf laatamee gocha dhugaan taaniin murtiin naaf laatamee. Mana hidhaa ciisee mataan na raafamee ji'a jaha booda maakamaa geeffamee himannaa haadha keef murtiin naaf laatamee dubbii dhugaan taaniin soba ukkaanfamee. Mana hidhaa keessaa mataan na raafamee murtii waggaa 5 narratti laatamee akkan sin agarree seerri naaf baafamee murtiin xumuramee hidhaa deebifamee ija kee arguudhaaf qalbiin na raafamee ija kee arguudhaaf qalbiin na raafamee. Mana hidhaa ciisee halkanii fi guyyaa lukaan dadaa dhiitee osoon nyaadheen dhugne aduun natti dhiitee osoon nyaadheen dhugne aduun natti dhiitee. Hammas osoon rafne aduun na bariitee hojii isaanii didee sima kiyya ciisee dhukkuba onnee koo doktora barsiisee akkanitti jiru hunda agarsiisee jireenya maatii koof mataan na gadhiisee jireenya maatii koof mataan na gadhiisee. Hayyee bareedaadha. Uummanni Oromoo akkasii bira dhaabbatu abdii qaba. Uummata Oromoo dubbiin baay'attee fi maalittiin fe'an jedhanii waan dandeessanuun bira dhaabbadha. Guruppii ijaarruu irratti nu hirmaadha nu gargaara mucaa kana bira dhaabbadha isiniin jenna. Lakkoofsa bilbilaallee akkaataa koreen dhaabbatee waan kana irratti akka waan kana deemsuuf irratti hojjenna. Sana booddee sheer nu godhaati wal biraan nu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Waan biraan jennu hin qabnu. Manni biyya kana keessa jirtan immoo waan kana irratti hirmaadhaati qooda irraa fudhadha. Xiqqaate mucaa kana waan inni amma rakkoo fi cinqii kana keessaa Rabbi wajjin akka baastanu abdii qabna. Ulfaadha yeroo gaarii qabaadha. Nagaan oolaa gara kiyyaan. Horaabula isiniin jenna uummata Oromoo kan nu beektan kan nu beekin hundaafuu viidiyoo kana sheer nuuf gootanii akka nu waliin dhaabbattan abdii guddaa isinirraa qabna. Galatooma. Ayyee. Ulfaadha.